بسرقة سين رادي عشيت بسرقة بنبر بادي ما لالو بس ما جزو بقى جمدسين جديرة أورونيس مو بقى جمدسين جديرة أشما حركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي سيناوي اللي كانت تنهند كيسان نجاف رواق أيو بك جرتين سنيفاتو أكم جرتو يجون جالتا النجاف ودا جالتا واق أيو جرب جرين كيسان أكمي النجاف ودا ساقلتو هروان تكوتكو قبل سنير يادين نسمو أكاتا دابو بشاني توشتن جتشودا دابو بشاني في دابو نفروني كيسا قشني توشتنو haalli bukoosaa tokkuma garuu garaagarummaansaa bishaan keessa waan ta'eef dhamalee jechuudha. Duraan dursa deekanatti haalimni doo qopheeffadheera, sukkaaras qopheeffadheera, ashaboo qopheeffadheera, baking powderii qopheeffadheera. Qimamii gurraacha yookaan immoo xuqurasmoodii kan jedhamu sana ani baay'een jaalladha. Isin akka fedha keessaniittidha. Kaameeraa illee qopheeffadheeran siniin jedha. Dabalatammoo ani daaboo keessa dimbilaala baay'een jaalladha boroota. Daakuu dimbilaala illee qopheeffadhee bukeetti godhadheeran siniin jedha. Akkuma beekamu gara deebiin sinitti maa sukkaaradha, kaameeraadha, baking powderiidha. Habba sooda jedhu afaan arabiffaa yookaan immoo biyya keenyatti qimamii gurraachadha, ashaboodha. Achi booda immoo haalimni dosadha yookaan immoo daakuu aannanii siniin jedha. Asittis daakuu sadarkaa tokkoffaa isaa qopheeffadheen jira. Amma bukeessanii walitti deebinutti nagaan tura. Kun wala daakaan jira. Yeroon bukeessu kanatti immoo bishaan ho'aadhaan hin fayyadama isinii galee baay'ee gubaa otoo hin ta'in qabbanaas otoo hin ta'in giddu galeessaani. Yeroo baay'ee daabboo gaafa bukeessinu bukoo keenya mee baay'ee jabeessuu hin qabnu jiru. Satatu goone yookaan immoo wal gadhiisisuu qabaanan siniin jedha. Kun amma maashinii kunnaa bukeessaa irra sattaa jiru. Harkaanis bukeessuu hin dandeessu garuu xiqqoo ishee humna isin barbaada sirriitti bukeessuu jechuudha. Isin dabalaa qoe. Kun hordoftoota koo amma bukoon kunaa bukaa'eera. Achi booddee san qodaan toshu sanatti sirreeffachaa jira. Ergan sirreeffadhe akkasitti kaa'e immoo daqiiqaa 10 hin kaa'e. Yeroo inni hordofu bishaan koo bira distiitti qopheeffadhe yookaan distiitti qopheeffadheeni qodaa wayii akka bishaan itti walitti dhufne irra kaa'een achi booda immoo kanarra kaa'aa jechuudha. Egaan akkatti sirreeffadhe garuu daqiiqaa 11 obsuun qabaadha. Amma inni hordofutti isinii galeera dheeyyaadha. Daabboo ajaa'ibaa taata. Seenaan daabboo jaalatteetti jiras. Itti siifaa ta'u. Kun hordoftoota koo walitti deebinee jirra. Bira distii kana fudhadheeni achi booda eegan bishaan itti naqee booda qodaan daabboo sana keessa kaawwanirra kaawwadha jechuudha. Yaa Rabbii qadaaddiin sanaa qadaadama minaan qadaadamuun garuu Rabbii beekanaaf kadhadha. Kan ammoo beekaan tuffite bukoosaa irratti bishaan dafqi qadaaddii suni dafqa baasan tiire gaafa bahu sanatti akka yalaan balleessanitti jechuudha. Tokko tokko ni godhu garuu ani immoo ittiin fayyadame akka kanaatti eega bishaan keessan gootanii booddee eegarra keessanii waaw na qadaade gata waaqayyo akka kanaatti bakka gaazii keessatti qabsiistu itti qannastu eega bishaan sadan jalqabee itti qannastu jechuudha. Sa'aatii tokkoof walakkaa hanga sa'aatii tokkoof daqiiqaa 20tti hin bishaatadhe yaada. Nyaanni kun nyaata gaarii akka ta'u abdiin qaba, shakkiin qabu. Kanaaf isinis immoo haala kanaan itti fayyadamaatiin nyaadhaan siniin jedha. Turtii gaarii. Kun hordoftoota koo ilaalaa kun akkatti inni bishaatee jiru. Daabboo bishaan jechuun kana dhagaa. Agartanii miila mucaa ishee amma dhalattee ishee fakkaattu kana. Yooyyaa harka foon kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa weelii kan taatan hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii an nagaa agarta waaqayyoon nagaa guutuun qaba. Isinillee akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Har'a waan beekura xiqqoo isinii qooduun dhufe. Innis maalidha?
yeroo tokko daabboo foonii keessatti nu hojjetanna yeroo tokko immoo jijjiirree jira miti sinsinni irraa gara tokkotti jijjiirrannee nyaachuu yoo barbaanne jechuudha daabboo bishaan keessatti akkaataa toshamu jechuudha daabboo bishaanii kanaafiyyuu yeroo baay'ee maal naan jettu seenaan daabboo jaalatteettu amma immoo agartanii naan bakka hundumti keessan daakuu madaamii fixan jedhee yaada kanaafiyyuu gara daabboo sanatti haaseen Yoya obbolota koo kunuudha daabboon kuni hin argama jedhee abdiin qaba. Daabboo kana immoo murree walumaa ilaalla keessi isaa maal akka ta'e xaamii dhandhamni isaa maal akka ta'e isiniin jira. Nu faana tura. Kan hin jirre ta'uu qabaata malee kan hin jirre. Sila seenaan daabboo jaalatti tanitu oh my god agartanii dhugaa baay'ee tokko nama hawwatan siniin jedha wow dhugaa sponjii mara baqa baay'ee tokko nama hawwata ila kun sobatuun taane ila agartanii akkatti inni bishaate akkaataa inni irratti lallaafu baay'ee tokko kan nama hawwatudha. Isti qammasni immoo ilaallu basma injiru kaafan akkasii injiru immoo jaa ofii ishee yookaan immoo jaa ofii ishee toshattee hin nyaachuu dandeessu. Hojjettanii dhimma keessa jedha. Kanumaan dursee immoo jechuudha oh my god na irraanfadhe. Daabboo kana tumuriin dura akka maalitti isin dhiyeessa akka keekitti yookaan akka koongiraatti jechuudha. Gizu baga gammaddisiin jedheera subscribe kuma shangalteeta waggaa kana immoo 500 akka galtu abdiin qaba. Oroonis immoo baga gammaddisiin jedheera 4 galteeta. Waaqayyo ammayyuu cimsee cimseen jedha warri kan immoo subscribe keessan dhoksatanii jirtu warra kana waan dhiyoo argeef isiniin jedha asumaan immoo daabboon kun bilaashaan badu koongiraa keessanis keessa makataa jechuudha dhageessanii turtii gaarii warroonni waan barbaadne gaafachuu dandeessan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu baay'een sin kabajaa baay'een sin jaalladha turtii gaarii